a campaign that gets the word out. That's what. Happy birthday dan dubbi da fitubne an wanta ko finnomne dema horri guya da lota ton kolina san happy birthday ko far Happy birthday. Nundinu takuma. Enyu das keessa namni ani jaalladhu. Harka baasa namni akka jechaa ni jiru. Hey, akkam jirtu fayyaa keessanii amartii waarii akkam bareeddu fayyaa keetii nagaadha jirta. Shamarreen jaalladhu kaamajaaf naamusa qabdu Facebookii kanarra akkamatti nagaadha.
hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii jirtu harri happy birthday dha namoonni baay'een waan baay'een aan ergine garuu warri na ergitanis galabtooma ani birthday kanayyuu bara alii barkii dhufee beegii rukutee bara akkasii dhalatte naan jedhani gimmitaawii dhuman irra kaawwadhe umaa miti wanti Facebook video dhiiseef namoonni baay'ee maaliif yeroo qabsoo yeroo lolli Oromoo yeroo rakkoon Oromoo waggaa mana ga'u duukaa rakkattee maaliif callistee naan jettan sababa ani dhiisee fi Oromoo irratti duulaa iradooteef ani yeroo kunnan ilaallatu gara kamiinuu keessaan qabudooteef otoo yookiin saba biraatiin diina biraatiin nama alaatii walitti jirtu ta'ee du'i jireenyi bultiin maalillee dubbatti nan deebisu amma garuu hundi keessan anatu caala anamoo barcumaaf wal fixaayirtu isin gaafa dhaxxanii warri dura taa'ooti beektoonni warri hayyooti hoggantooti yaanni keessan tokko ta'e walii galtanii harka wal qabdu garuu ijoollee haadhiyyeessaa duutee gola golatti haadhiyyeessaa mana manatti ilma see dhabdee intala see dhabdee ijoolleen haadha bultii ijoollee isaanii dhiisanii faca'anii bormaal akka jettanii jara kan walitti qabuu dandeessan isintu beeka ani ammallee wanta uummata Oromoo hundaadhaa munni Abiyyii deeggartu ni Jawaariin deeggartu ni Shanee deeggartu inni Kaafaa'oo deeggartu waliin jibbinaasin jarri gaafa haalli jireenya isaanii wanti irratti wal dhaban sun tokko tokko harka wal qabatu isin garuu dhiigi keessan muka jalatti ganda keessatti maal keessatti ta'uu danda'u namni isin qukkatu hin jiru waraqatatu isinitti kennama filannoodhaan darbu yoo ta'e karaa nagaa dhadhanii deemaa ta'eeru filannoo keessan sana lafa barbaadan keessa kaa'uu dandeessu utuu hin utuu nama tokko hojii waliin dhabin utuu waliin loliin utuu maasii keessan irraan ka'in ijoollee jaallattan irraa utuu mana keessan gadhiistanii hin deemin daqiiqaa baay'ee naasa'u sheer godha utuu waliin dhabini nama barbaadan deeggarachuu dandeessu waan isin duutaniif hin beeku waan isin walajjeeftaniif isan hin beeku poolisiin Oromiyaas maaliif du'a inni garee caakkaa keessa jirus maaliif du'a hundummi keenya maaliif du'a qabeenya Oromoon qabu lakkoobsaan nama malee waan biraa miti kan qabnu inni Shaneen Oromoo ajjeese inni Abiyyiin Oromoo ajjeese inni sunis Oromoo ajjeese wanti isaan nuuf fidan tokko hin jiru kanaaf utuu tuni danda'amee callisuu anama beekaan callise wanta nama hin callisiisne waan meeqa jira wanta haasa'an garuu isa yoo qabsoo barbaadan maroo duukaa dhaabbanna dhaqaatti dabalamaa dirqama du'uun qabdan dhaabbattanii yoo immoo karaa nagaatiin filannamoo warra karaa nagaa barbaadettan utuu isa kanaanis ijaan diimeffatin isa kanaanis xalaatummaa ofitti hin bitin guyyaa gaafa filmaatii ga'u isinoo lafa keessan beektu kaartoonii keessan beektu abbaa filattan beektu utuu Abiyyii duukaa harka rukutiin Abiyyiidhaaf harka rukutiin gaafa Abiyyii kan Abiyyii deeggartu ta'e kan Abiyyii keessa dhaxxanii kaa'uu dandeessu yoo Jawaariidhaaf harka tuun rukutiin utuu sirbin utuu awwaaraan kaasin utuu hidhamin utuu ijoollee keessan irraan fagaatin Jawaariif guyyaa sana dhaxxanii kaartoonii isaa keessa kaa'uu ni dandeessu maaliif wallaalumatti deebina barabaraan wallaalumu barabaraan nuun karaa macuufuu barabaraan harka ol qabu barabaraan awwaara dhagibu barabaraan sirbu maal amma yoomiiti kun maaliif keessaa hin deebitanii please kana keessaa deebi'aa hin du'ina garmalee du'aati du'uuni homaa miti gaayoo niyyattanii fakkeenyaaf amma warra akka caakkaa keessaa lolaa jira yoo du'anii murteeffatanii yeroo jechuudha isin waliin keessan kan hin beekamne gidduutti maaliif duutu warri karaa nagaa deemnattan mana keessaa baatanii dhaxxanii maaliif xi'onnee keessa galtanii lafa karaatti haftu ilmaan keessan irraa maaliif karaatti haftu maaliif duutu wallahi qadaadha malee abbaatu fajjesoon birii lixee bishaan tokko mana kana fuuldura irra dhaqee bishaan sana keessa rabbiin na ajjeese jechuun hin danda'anoo ana tootti of kenne jechuudha guyyaan isan jiraadhurraa soo of hin ajjeesinaa garmalee soo of hin burjaajessinaa waa sadii dhiisa hin sirbinaa tokko abbaa argitan duukaa dhaxxanii harka rukutinaa amma akkuma nama rafee kee yoo namni waan tokko hasee harka rukutinaa Abiyyiifis harka rukutin Jawaariifis harka rukutin ofeekoofis jinniidhaafis jaankaadhaafis harka rukutinaa dhaggeeffadha waan isaan jedhan Jawaar akka jaallattan kuni jijjiirama tokko isiniif fidu borratti kaa'uuf deemtu so waan inni jedhu adeemsa isaa jijjiirama inni isiniif fidu maal nu fidadha dhaggeeffadha isin maal gootu namni tokko ushummaa keessan miti kanaan dura saaseera Abiyyiin isaa isin fuudhamiti Jawaaris isin fuudhamni Baqqalaan Garbaa isin fuudhamni Daawud isin fuudhamni Maroon isin fuudhamiti kan isin barbaadan jijjiirama akka fidan moo yoo suuta dhaggeeffattan hirraa bartu ummata ani dhaaba keessan jiru duruu lafa dhugaan dhaabbadhadhee yaada namni waan barbaadetti na yaadu namni kaan
birrii furattee abiyyi deeggartii bilxiginnaa deeggartii horii nyaatte warri naan jedha afaanii baasanii meeqa jira nutuun birritti fudhadhee yoo faandoo namaa galan gaggashu haa ta'u jedhani sanni warri birrii naa kenne na beeku warri biratti naa kennanis na beeku sana rakkoon qabu ani irraan kaayyadhu birrii namni namaa kennu hin jiru goomina abaluu birrii furate warri jedhanis abaluu kenneedhanis namni sharfee tokko namaa kennu hin jiru. Jijjiiraman si godhadee gibran sirraa irra siin jechuu danda'a namumti baase anumti seen gadi buutuu dhummi Facebook irraa abalu birriin sii kennaa dhaqee abaluu naa arrabsiin jiru yoo tiraashii hin taane namni adde jawaar birrii kenne gaafa jedhan jawaar sharfeen kennu dheen falmaa fi ture abiyyiin horii kenne yeroo si jedhanis abiyyiin sharfee tokko hin kennu namni tiraashii yoo ta'etu kottu sin bitaadha attamitti namaan sin bitaadheetu birrii fudhadhu akka godheedha jechoota baay'een isin xiinxalee bal'inaanii warra siyaasa maroo irratti illee qabxiin qabadhe jawaar irratti illee qabxiin qabadhe baqqalee garbaa irratti illee qabxiin qabadhe abiyyi irratti illee qabxiin qabadhe amma haasawuun barbaadu guyyaa dhaloota kootiiti gammachuudhaaf hin dhufeen kana yoo haasawuuf bini qabxii hedduu waraqatarraa qabadheen jira dogongoro isaanii hedduu isaan qabanis waan gaarii isaan dubbatanis yoo isa isaan balleessanis kana maaliif balleessitan jettanii hin gaafanne ta'ee isa isaan deeggaranittis kana deegballetti yoo jettanii callumattanii abaluun koo abaluudhattanii sirbitu ta'e umurii keessan guutuu bu'aaftu Oromoo namni deeggaree fi namni Oromoo dhaabbatee namni hudduu koobee tokko taa'aa jira namni hudduu koobee dhummisaa dhuufu argata namni Oromoo koobee immoo dhummisaa bitamtu yookiin gurguramtu yookiin gosa isaa dhabaa yookiin eenyummaa isaa dhabaa namni maal ta'a so please ani ammas namni na arrabsuutti turtan guyyaa dhaloota kootiin arrabsina isinii ta'uu dide sokka lixaana jala yoo isiniin taane okay yoo si shallee shallee kana yoo amma baaltu bitata reew shaambuu bitata wanta sanan bitu zeete shallee naan jedha shaambuu sarakata bitatu ijoolleen hin bitu zeete waan sana yoo shallee warra waa gurguru teknolojiin kutee YouTube ilaaltu isaa bitattu ani rakkaayadhu salfadhu of salfattu maleessa durii sagaagaltu maalootu warri sagaagaloo nuun argatan gabaan isaanii cufamee jira sababa YouTubeitiif shaambuu kee bitattee astaghfirullah subhanallah quraana qara'ee raddoo ta'e bisee akkaataa ofirraa deebisan laaphisii keenya nan beeka astaghfirullah toobaa toofti illallah laaphisii warra munaafiqoota akka kooti waan astaghfirullah bichaadhaan badutti fakkaata anyway so kanaafi bareedaadha sirbi nama sina feeree happy birthday nama naan jiru bichaan barbaada block listiitiin sina qawndake Facebookiin koo kun ittiin daggaruun miti nama dhugaadhaaf dhaabbatuu fi maaliif nama followerii baay'een qabu eenyunni namni Facebook irraa followerii nama 70 qabu ture na dura tokko jawaarii ture tokko abdii fiixee ture namni na caalu ammallee achuma maaliif hin jira beektu bilookiitti naqa inni maaliif dhugaan na dhoofti dhugaan naggeeffattan ani achuma hin jira namni na caalu hin jiru ture dura followerii maaliif nama arrabsuu nama diiguu nama waan tokko agarsiisu aktii way agarsiisu jaallattu kanaaf hin followerii baay'een qabu amma achuman dhaabbadheera dhugaan na dhoofti naggeeffattani dhugaa hin hordoftani utuun gadi ba'ee yookiin Amaaraa arrabsee yookiin Tigree arrabsee yookiin immoo dhaaba tokko arrabsee yookiin abbaa tokko qeeqee hudduu koo kana jalaa sirbaa ooltu ani nama arrabsu xinnootu nama arrabsa xinnootu gadi bu'ee abaluu jedha gaafa nama arrabsu namarraa maaliin eeggadha nama xinnoorraa wanti guddaa wanti eegan baay'een hin jiru so ana dhiisaa namas jala fiiddanii warroota kan gaasaafaa kanaa warroota akka eenyu garaagarummaan siyaasaa hin jiraanne maaliin maaliin madaallattu maaliif jibbitu biltsiginnaa kana haa jiraatanii yoo dhuguma caalanii Oromoof jijjiirama fidu ta'e warri deeggaru yoo atin deeggarinii isan jaalladhu deeggarii isa kan jawaaritti kottu yookiin sin ajjeesaa sin buruus akka jettu ta'e isi wayyaan irraa maal tadda seenaa baase abbaan barbaade isa barbaade tasagadu abbaan barbaade isa barbaade deeggaru abbaan barbaade isa barbaade deeggaru isa caalu isa Oromoodhaaf deemee isa Oromoodhaaf bu'aa buusa deeggaru maalumatu isin galchi
maalumaaf nama arrabsitu ammanne footoo adimaa godha footoo nama meeqannatti erge hangaasaa bilookii godhi an hangaasaan jaalladhu bara ni mishiinerii nuun jedhee kaase garuu dhaqee peejii hangaasaa akkan ilaaluu na gootan hangaasaa akkan deeggaruu na gootan hangaasaa akkan hordofu na gootan guyyaa tokko viidiyoo akkasuma hangaasaa yoo natti dhufe aareen cufee keessaa ba'a amma garuu calluma dheetaa'ee dhaggeeffachuun jalqabe maaliifi akka namni sirriitti isa ilaalu gootan yoo jibbitanii callistanii gabaa namaa kaasuudha amma yoo ana jibbitanii deemtanii sheerna gootu deemtanii waan tokko na gootu akkas jettuu na arrabsitu eessan talli kun akkas arrabsamaa jirtu kun jedhanii dhaqanii maqaa koo baafatanii namni akka na hordofu goota yoo abiyyi ifaa deeggartuu baattan callisaa irraa maa inni namni waan isaanii sirriitti akka dhaggeeffatu goota yoo jawaariin deeggaruun barbaanne callisaa irraa anamma ODP yeroo lammaatiimi nama deeggaru keessaa tokko amma nin callise baqa wantoota adeemaa jirutu ana wajjin madaalli isaatu na caalee sokke ta'e anatu immoo gadi bu'e ta'e hin beeku siyaasicha hojii wallaaleen callise afaan kiyya qabadde gaariidha sin jedhu gadheedha sin jedhu kun beekumsa kiyya yoon sin barbaanne sirraan callise ani namni qeequ namni lolu namni arrabsu yoon namni sun akkanaa sirratu barbaadeedha kan inni arrabsoo koollee argatu qeequmsa koollee namni argatu nama ani naafa sirratu wanti kun na fayyada jedhe anaa guyyaa tokko peejii amaaraarra deemee amaara arrabsu argitanii beektu anaa Tigree arrabsu beektu anaa gosa biraa arrabsu beektu because wanti isaan naa buusan jedhee irraa eeguun jiru wanti isaan naa fidan jedhee irraa eeguun jiru yoon ofii waa fide malee namni kun waan haa godha jedhee hin jiru garuu Oromoo nama ta'e nan qeeqasii nan deeggarasi Oromoo nan arrabsasii nan lolasii waan barbaadeen jedha sababiinsaa bu'aa naa buusu jedhee iddoo yaaduuf nami waa'ee koo yaadatee na loluun sababa na barbaadu malee sababa na jibbuun miti yeroo baay'ee amma Dr. Gammachuun jiru Alii Birraa jiru gosa biraa fuudhan nami waa'ee isaanii kaasu hin jiru ani barattuus miti nama cimtuun miti Oromoon Feesbuukii kanarraa waggaa 3 Paakistaanii fuute jechi keessan kuni akkan isin laaleessuun beeka maaliif intala kana dhabne maaliif intalli kun kan keenya hin taane maaliif intalli kun Oromoodhaaf jalqabaaf gadi baatee namni iyyatee sagalee taatee akkas taatee Oromoodhaaf iyyuu dandeessee konfidensiin gabbaatee dubbattee maaliif ilma Oromoo tokko hin taane jettaniiti kan isin Paakistaanii jettanii baqaqaa ooltan malee jibbiin sanaaf qabdan akka hin taane an dhibba namadha garuu Paakistaanii waggaa 4 singilii taa'ee si fuunan jenne Feesbuukii sheer godhinaan jettan maleessa si fuunaa bultii si godhannaa jireenya si wajjin godhannaa haadha manaa ilma wajjin godhannaa dullatti ijaarteettu jaalalan beektan so ane mo umuriin kono fulli caccabar saving godhadhe kana mucaa dhaluun narra iraa yoo mucaa malee hafe boru immoo dhabduu naan jettanii natti mammaattu amma yuu shamarran biraa kan isin cina darbitanii tuffattanii biyya arabaa keessatti gara diimaaloo ittamee babbareedduu meeqa jira fuudhaa in arrabsinaa ofitti qaba ergiseen sokkitee booddee immoo arrabsinaa kabaja arrisq indallah jedha rabbi wantiniin risqiin qoodaa rabbiiti namni in alata malee gara irra deebuun beekuddoo ta'ee fi kanaaf hin arrabsinaa kun kan waa'ee kaasuu hin jaalladhu yeroo baay'ee so gara Oromootti hin deebi'a so please tokkummaa keenya jabeeffannu amma badiin keenya maalirratti hin sodaataa jira tokkummaa keenya badaara gareen guruppii maafiyaa maroodhaan hordomu nutu beekaadhaan nutu qabsaa'uudhaan nutu adda dureen deemaa jira warri Jawaarii faa warri intanii faa nu dhiyee abiyyiin faa nu hin dhumnaan immoo anamoo miimii aayiin kun dhufeennaan immoo badii guddaatu nurra ga'a ana jettu manni ana jettullee mana hin taatu jireenya hin taatu ana akkasii an beekaadha an sin caalaa an akkas gaafataa jettu bultii mana tokko mana dhiira tokkoof dubartii tokko ta'e ani beekaadha waliin jennaan manni sun hin diigama anamoo keessaa ba'a wallaggeeffadha hundi keessan gabatee tokkoof manuma Oromiyaa maaf deemtu ammatu dhugaamee fakkee uummata Oromoo keessatti warra Facebook irraa gareen siyaasaa kun utuu dhuguma Oromoodhaaf deemu ta'e Oromoo gargaaru Oromoo jijjiiruudhaaf deemu ta'e maaliifitu karaa deemu akka nama shaqata nagadatu Oromoo vergitee kottu maayintee nyaala an Oromoof kanan barbaada ati maal barbaadda Oromiyaan kana barbaaddi ati kana jedhanii barcuma tokkorra naanna'anii amma naasoo siyaasa sana sirreeffadhee qindeeffadheen nufa wantoota warroota qabxiilee qaqqabadhe amma keessa lixee yeroo dheeraa naa barbaachisa amma daqiiqaa xinnoo naasaadheen nufe yeroo ani sheer gootu guyyaa sanaa qabxii Oromoo tokkotu nambisin
hundaasee irratti isiniin hima waan achirratti yaada keessan isin laattattu socha gandaanis amantiidhaanis siyaasaanis hin taane walaba ta'eenaa isaa yeroo hundaa walaba eenyu keessaan qabu acca walaba ta'e sanatti nuuf yoo nama keessa lixe yeroo dheeraan nu gaaddoo ta'ee fi nu gaaddoo ta'eef haasa'uun barbaadu so kanaafi yaa ilmaan Oromoo bay garee keessa bay anamoo keessa ana beeka ana hojjetee Oromoodha ana caala jechuu keessa bayinsiin jedha warri koomentii laattan Jawaariin arrabsitanii Abiyyiin faarsitu ta'e namni Jawaarii deeggaruu jira Jawaar jala namoota Jawaar deeggaru akka arrabsaa jirtan warri immoo Jawaariin deeggartanii Abiyyi arrabsitan namni akka Abiyyiin deeggaru laalan Abiyyi tokkitti yoo taane namoota Abiyyi jala yeroo akka arrabsaa jirtanitti yaada namni maroo deeggartanii maroo warra biraa arrabsitan maroo jala namni meeqa akka jiru yaada nama sana tokkitti sammuu keessan keessa tuun kaan namni maraatuun ani mataan koo Facebook kanarraa akka nama tokkotti deeggaraa mataa kootiin qaba gaafa isin arrabsitan namoota sanallee namoota na fakkaatan akkan isaan pireezantii godhuun dagatina kanan dagatina garee tokko deeggartanii garee tokko qeeqina garee deeggartan bu'aa isaanii faayidaa isaan Oromiyaaf qaban adeemsi isaanii karoorri isaanii kana qabadhaati sales pitch itti faranjiin of haasaa gurgurachuu akka ittiin gabaa keessanitti dhiyeeffadhaa warri Jawaaris warri Abiyyis gaggaarummaa abbaan isa barbaade gabaan isa keessaa tole keessaa bitattuun jira nagaatti naa tura isinin jaalladha hanganan tura miti an sirba sina feereeman baansee wanti Oromoo yoo tuqan nama gadi hin dhiisu kanaafuu yeroo gaarii qabaadha rabbiin gara Waaqayyoo karaa dhugaarra nu qabsiisu Oromoodhaaf rabba dirmatuuf Oromoon achi bishaan gabatee irraa taa'aa jira rabbi gar tokkotti nu ijaaru dhaaba keenya nuuf asirreessuu walitti nu deebisuu walitti nu argeessuu isa wallo jibbisiisee amantiidhaanis gandaanis fageenya keenya duriitti nu deebisuuf jedhu rabbi keessaa nu baasuun jedha isinin jaalladha yeroo gaarii